Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota qophii gola seenaa. Akkuma beekamu gaa torbaan lamaaf gaa qilleensarraa bannee turree kunoo arra walitti deebine. Arras gaa qophii addaatiin kunoo walitti deebine jirra. Qophiin teenya arraattis kutaa lammaffaadhaa keessatti seenaa gooticha Oromoo Ahmad Bitaachaa yookaan Ahmad Giraany tan waggaa 500 duraati kan isinii dhiyeessuu deemnu. Waa mara xumura sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Qopheessaan seenaadhaa Boonaa Birraadhaati. Barreessaan seenaa Jamal Ahmad. Ogeessi teknikaa kan na waliin jiru Abdu Naasir Muhammadi. Dhiheenya kana waa'ee Ahmad Giraany Ahmad Bitaachaa maxxansinee turre. Maxxansaa isaarratti burjaaja'iin nafxanyaan Oromoo keessatti uumte hedduu arke. Burjaaja'iin Habashaan Oromoo keessatti uumte Oromoon hedduun seenaa Ahmad Bitaachaa karaa dogoggoraatiin hubatee jira jechuun arke. Kunis akkuma Habashaan Ahmad Bitaachaa weerartuu alaa yookaan lammii biyya alaa kan amantii balleessuuf Itoophiyaa seene fakkeessitee barreessite san dhugaa tahuu namni hedduunis hubate. Kun garuu dhugaadhaa miti. Seenaan Ahmad Bitaachaa balleessuuf jecha nafxanyaan tooftaa lama gurguddoo fayyadamte. Tokkoffaa aangoo bara dheeraa harkaa qabanitti fayyadamanii nafxanyoota. Nafxanyoonni Ahmad Bitaachaa falmaa turan gootota biyyaa fakkeessanii Ahmad Bitaachaa huumaa weerartuu alaa yookaan amantii balleessuuf Itoophiyaa seene fakkeessanii ummata hubachiisuudhaan inni lamadaa kitaaba barnoota idilee Itoophiyaa kan barreessu Habashaadha. Kitaabota afaan Amaaraa qofa osoo hin ta'in kitaabota qubee afaan Oromollee akkuma arraa kana Habashaa qopheessa. Kitaabota qubee afaan Oromollee isaantu qopheessee carraa kanatti fayyadamanii seenaa Ahmad Bitaachaa huma weerartuu alaa san fakkeessuudhaan lafa kaayanii nutis akkasumatti barannee turre kan jedhan barsiisaa Jamaal Ahmadi. Dubbii tana eega addaan nu baate yeroo dhihoodha. Sababni yaada kana irra deebi'ee ibsuu barbaadee barruun dhiheenya kana maxxansa irratti namni hedduun seenaa Ahmad Bitaachaa bifa nafxanyaa barreessite saniin hubachuudhaan arke. Dhaloonni hegeree seenaa qulqulluu Ahmad Bitaachaa baruun dirqama eenyummaa waan ta'eef anis beekumsaan qabu dhaloota fuulduraatiif lafa kaayuun dirqama eenyummaadha jedheetiin dirqame. Yaada kanaas addaan baasee lafa kaayuun dirqama jechuu kiyya bahuudhaafi yaada ijoo kiyyaati. Hoggaan deebi'u qaamni Ahmad Giraany huma weerartuu alaa jedhee Ahmad Bitaachaa maqaa moggaasu nafxanyaan. Warri Oromootu waggaa 500 dura nu weerare jedhee Ahmad Bitaachaa komatus nafxanyaadha. Dubbiin ijoon as jirti. Ahmad Bitaachaa akkamitti yeroo takka huma alaa kan amantii balleessuuf Itoophiyaa seene yeroo takka immoo Oromoo tahe gaafi eega huma alaa Itoophiyaa seente tahe maaliif Oromootu nu weerare jedhee Ahmad Bitaachaa komatama ree gaafi namni tokko akkamitti lammii biyya alaatii fi lammii biyya tahuu danda'a gaafi. Ahmad Giraany lammii biyya alaa tahee nafxanyaan sababa isaatiin weerara jettee Oromoo arrabsuun maaliif tahere? Dubbiin bakka tanatti dhokotte. Deebisuun eenyummaa Ahmad Bitaachaa ibsuutu dhugaa baasa. Dubbii akkana Habashaan yeroo lafti nagayaa Ahmad Bitaachaa lammii biyya alaa fakkeessitee dubbatti. Sababa guddaan Ahmad Bitaachaa Oromummaa irraa mulquu waan qabaniif tokkoffaa yeroo Ahmad Giraany yookaan Ahmad Bitaachaa Oromoo jedhan ibsan seenaa sobaa kan isaan Oromoon dhiheenya Itoophiyaa seene jedhanii santuu jalaa fashalaawa. Gama biraatiin Oromoon bara dheeraa abbaa biyya tahuutu jala saaxilama. Oromoon jaarraa 15ffaa keessa biyya qabaachuu waan dhoksuu bara 15ffaa keessa Oromoon nafxanyaa jidduutti deeme dhoksuu tooftaa sanii saaxilama.
kan sila isaan akka tooftaa guddootti itti fayyadaman Ahmad Giraany harallaa fi Somaalee wajjin nu weerare jedhanii akka yaada isaanitti Habashaan Somaalee fi harallaa malee Oromoon yeroo sanitti Itoophiyaa hin turre jedhuun yaaduma isaaniiti. Yeroo godaantonni Habashaa Itoophiyaa seenan Oromoon Itoophiyaa keessa hin turre soba jedhuun deebiin yaaduma Habashaa mataa isaati. Mee yaada Habashaa kana ofuma wal faalleessu akka asiin gadii kanatti haala loo. Nafxanyaan akka himatutti jaarraa 15ffaa keessa nafxanyaa weerare keessa lafa maqaa qabdu hunda maqaa Oromootiin moggaase jedhee Oromoon lafa isaarratti isaan weeraru soba tahullee lafa kaayan. Moggaafamni dhugaa tahullee lafa kaayan. Dhugaa tana Oromoo yeroo Oromoon tarkaanfii irratti fudhattee lafa ofirraa dhoorkitees nima dubbatan. Fakkeenyaaf nafxanyaan Amaaraa Asaamanyi Xiggeedhaa gaafa Dr. Abiyyi Ahmad aangoo qabatu dubbiin bara 500 duraatu nurratti deebi'uuf deema jedhee miidiyaa irratti dubbatee ture. Namni bara 500 dura jedhanii komatan kun Ahmad Giraany yookaan Ahmad Bitaachaa isuma. Tokkichaa kana yeroo takka lammii biyya alaa godhanii yeroo biraa Oromoo godhanii komatan. Oromoon seenaa nafxanyaan barreessite dhugaa jedhee dogoggoraan yaada kana wal bira qabee hubachuudha qaba. Kunis seenaan Habashaan dharaan lafa keessa tahuu kuno asumarrattuu namaa gala. Dhimma amantii wal qabate yeroo sanitti eenyummaa fi amantii waluma cinaa deemaa turte. Akkuma arra nafxanyaa dahoo godhattee siyaasaa gaggeessaa jirtu kana yeroo sanitti amantii fi siyaasaan walitti hidhata guddaa waan qabaniif arrallee Oromootu qaroominaan amantii fi siyaasaa addaan baasee deemaa jira malee Habashaan akkuma duritti amantii dahoo godhattee siyaasaa gaggeessaa jirti. Sababni Ahmad Bitaachaa huuma weerartuu alaa godhanii tokko dubbiin Ahmad Bitaachaa Islaamaa fi Oromoo tahuu isaati. Akka ilaalcha nafxanyaatti amantiin Islaamaatii fi Oromummaan biyya Itoophiyaa keessummaadha jedhan. Gama biraatiin Oromoon gootota Oromoodhaa kan amantii kiristaanaa hordofan kan ofii godhanii seenaa isaa barreessanii lafa kaayan. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaan Ahmad Bitaachaa seenaa Oromoo qulqulluu tahuu hubadha. Akkuma kutaa tokkoffaarratti isinii dhiyeessine warri Somaaleetis Ahmad Guree je'ee yaama, warri Amaaraatis Ahmad Giraany je'ee yaama, warri Arabaatis Ahmad Ibrahim Al-Ghaazii je'ee yaama. Walumaa galatti seenaa Ahmad Bitaachaa baruu yoo feetan haasawa jaal falmataa gadaa bara 1992 yaadannoo ayyaana Ahmad Bitaachaa irratti haasawe kana kunoo eenyummaa isaa gootichi Oromoo falmataa gadaa kunoo akkanatti ibsa. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa Ahmad Bitaachaa kutaa lammaffaa isaa asumarratti xumurra. Torbaan qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaan asumaan isinitti dhaammanna. Ogeessi teknikaa kan waliin ture Abduu Naasir Muhammadi. Akkasuma barreessaan Jamaal Ahmad qopheessaan seenaa tana Boonaa Birraadhaati. Nama torbaanii nu haa taasisu nagayatti.